Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota YouTube chaanaal Abbush Mobile App jalatti argamtan hundi keessanuu har'as barnoota haalan barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Bilbila Wi-Fi seensisuu diduu jechuudha. Akkuma koomentii jalatti illee na gaafataa turtan deebii akka isiniif ta'u jedhee furmaata bilbila Wi-Fi seensisuu diduu isiniif qabadhee dhufee hanga xumuraa na waliin turaa isiniin jedha. Gara barumsa keenya darbuu keenya duratti warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan warroonni maatii taatan immoo like gochuudhaan viidiyoo kana eegalaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota kan koo bilbilli keessan wifi irratti connect ta'uu didee yoo isin rakkise steepii amma isinitti agarsiisu kana hordofuudhaan bilbilli keessan wifi haala gaariin connect ta'ee akka isiniif hojjetu sirreessuu ni dandeettan isiniin jedha. Wifi irraa qofa osoo hin taane bilbila irratti hotspootii bantanii bilbila tokko gara bilbila biraa wifi dhaan connect gochuudhaaf illee yoo isin dide steep amma isinitti agarsiisu kana hordofuudhaan sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa iddoo biraa seenuu isin barbaachisu idduma wifi keessaniit irratti qaqqabuudhaan amma bilbilli kun wifi seensisaa hin jiru jechuudha. Search ni godha argachuu hin dandeenye jechuudha. Yaaliin inni jalqabaa isin godhuu qabdan add network jedhu kanarratti seentanii maqaa wifi keessanii barreessitan. Amma maqaa wifi na biratti argamu itti galcha. GT isa jedhu kana wifi amma na biratti argamu. San booda password wifi keessanii itti galchitan. Egasii search gootu. Search godhaa jira garuu immoo hin arganne jechuudha. Ammallee achuma irratti deebitanii add network kana irratti deebitanii maqaa wifi keessanii egaa barreessitan booda security YPA isa jedhu kana irratti tuqxanii isa kana jijjiirtanii yaaluu qabdan. Amma mee YEP isa jedhu kana irratti jijjiiree yaala jechuudha. Password itti galchitanii search gootan. Ammallee akkuma argaa jirtan wifiin seensisaa hin jiru jechuudha. Egaa maal gochuu qabna? Iddoo mallattoo tuqaa sadii tan isirratti click gootanii akkana gabbootanii advanced setting ka jedhu kana irratti tuqxan. Ammas akkana gabbootanii manage network ka jedhu kana keessa seenne jechuudha. Manage network ka jedhu kana keessa seenne maqoota as keessa jiran kana maqaa as jalatti tarreessee argitan kana jechuudha. Maqaawwan wifi amma dura bilbila kana irratti seenaa tureeti jechuudha. Maqaawwan kunniin jechuudha. Wifiiwwan amma dura asirratti connect ta'aa turan maqaa isaaniiti jechuudha. Kana hunda forget gootanii baasuu qabdan jechuudha. Maqaa wifi keessaniitiin ala kaaniin forget godhuu qabdan hunda isaatu jechuudha. Akkanatti fakkeenyaaf CYT jedhu kana irratti tuqxanii forget ammallee isatti aanu kana irratti tuquudhaan forget gootan hunda isaatu jechuudha. Kan biftan maqaa wifi keessanii jechuudha. Kana hunda isaatu forget godhee GT isa jedhu kana qofaan bisa jechuudha. Maaliif wifi namna biratti argamu GT kana waan ta'eef isa qofa irratti hambisee hunda isaatu forget godha jechuudha. Kana hunduma isaatu irratti gattuu hixanii forget gootan jechuudha. Hunduma isaatu tokkollee as keessatti hin hambifnu jechuudha. Maqaa wifi amma connect godhuuf deemnu qofa hambifnee hunda isaa forget goonee baafne jechuudha. Irratti gad tuqxanii gara jalaa kana forget jedha. Hunduma isaatu forget goona jechuudha. Forget goona. Hunduma isaatu forget irraa goona jechuudha.
Amma hunda isaatu forget godhee xumuree jira jechuudha. Amma of duuba deebina. Iddoo jalqabaatetti add network isa jedhu kanarratti deebine. Ammas maqaa wifi keenyaatti barreessina. Egasii paaswordii keessan maqaa paaswordii wifi keessanii itti galchitanii san booda sarchi goona. Amma ni seena jedheetii yaada barbaadutti jira. Waaw kunoo connect ta'ee jira jechuudha. Internetiin xiqqoo dadhabaadha. Kunoo connect jedhee jira jechuudha. Amma haala gaariin dalagaa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan wifi keessan sirreessuu ni dandeessan jechuudha. Hanga xumuraa waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa, turtii gaarii.